Imo irragaa yeroo namni isni bilbilu dawwala isaa waan barbaaddan muuziqaa manzumaa adda addaa irra haala kamiin irra kaa'achuu akka dandeessan isin agarsiisu. Imo irragaa dawwala yeroo inni si dawwalu gara kanaa irraa gara kanaatti jijjiirrachuu yookaan gara kanaatti haala kamiin akka jechuudha. Kana jijjiirrachuudhaaf xarri isaa yookaan dawwala isaa kana waan barbaaddan hadii isaa yookaan manzumaa adda addaa irra kaawwachuudhaaf awwala keessan gochuu qabdan Android keessaa yookaan immoo gaalarii keessan keessaa waan irratti kaawwattan takka qabaachuu qabdu jechuudha. Egaa kana qopheeffatanii kaatanii manzumaa kana hadii barbaadan kan irratti godhachuu barbaadan gaalarii keessaa qabaachuu isin barbaachisaa jechuudha. Imo irraa mallattoo profaayilii tuquudhaan haala kanaas ni baasaa. Profaayilii keessan eega tuqxanii siitingi kan jedhu ni tuqxu jechuudha. Siitingi eega tuqxanii ka awwala kana gaa notification kan jedhu tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Yeroo isin haala kanaan notification tuquudhaan as dhuftanii gaa koolme kan jedhu ka tuquudhaan xiyya filafiitii gara fuula duraa dhuftu jechuudha. Koolme filafiitii eega tuqxanii ammallee Rijiteen bakka jedhu kana tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Achirra eega dhuftanii asirratti gaa viidiyoo saawundi kan jedhu kun amma irraan qaba. Riisiit yeroo godhutti irraa balleessee yookaan irraa inni badaa jechuudha. Kanaafuu amma riisiit godhee sin agarsiisa. Asirratti gaa ka awwala kun use point rigitiyoon bakka jedhu tuqxan sagalee imooti kana argattu jechuudha. Sagalee imo kana argattu jechuudha. Kan jellaa kun sound sagalee qofati ka awwala kun use point rigitiyoon bakka jedhu kun sagalee qofa isin baasa. Kan jellaa kun use video sound kan jedhu kun tuquudhaan gara gaalarii keessa isin galcha. Gaalarii keessa viidiyoo qabdan takka irraa gosin okay gootanu inni maal godha? Viidiyoo sana gosa irra baaftanu inni maal isin godha? Egaa bulaa godha use kan jedhu tuquudhaan save irratti godhattu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo illee gara audiootti jiruudhaan yeroo namni imo irraa isin dawwalu haala amma argitanii kaataniin isin baasa jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Imo keessan irraa haala kanaan itti fayyadamaa sagalee yeroo waamichaa jijjiirrachuu barbaadan haala kanaan jijjiirrachuu dandeessu. Imo irraa gaa sababa namni dawwala isin arganne fi sababa lama isin agarsiisu. Namni yoo dhikkata isin bilbilee kan isin argachuu hin dandeenye isin irree kan nama bilbiluu hin dandeenye jechuudha. Yeroo tokko yeroo isin nama bilbileettan barreeffama takka isin itti fidaa jechuudha imo irraan. Kanaafuu namni bilbilee akka isin argatu isinis abbaa barbaadanii haala kamiin akka bilbiltanii argachuu dandeessanu isin agarsiisu jechuudha imo irraa. Setting kanaas isin agarsiisu. Imo keessan irraa eegasentanii haala kanaas ni bana. Ganjallaa irraa tuqaa sadii yookaan ida'oo tuquudhaan movie kan jedhu keessanii seentu. Movie keessa eegasentanii haala kanaan setting asirratti gaa security and privacy kan jedhu tuquudhaan keessan argachuu dandeessan. Security and privacy kan jedhu argattanii call privacy jedhu kan jallaa kana call kan jiru everyone irra taa'u qaba. Call jechuun namni yookaan koolmi jechuun namoonni hundi akka dawwala isin argatanuuf everyone kan jedhu gubbaa taa'u qaba jechuudha. Everyone keessa namni hundinuu bilbilee isin argachuu danda'a jechuudha. Karaa biraa karaa isin itti sirreessuu dandeessan gaa nama takka irra namoota isin bilbilee isin argachuu hin dandeenye takka irra tuquudhaan gaa yookaan nama bilbiluu feennaan isin dide takka eega irra tuqxanii tuqaa sadiin harka mirgaa jirtu tuquudhaan asirra achirra eega tuqxanii tuqaa sadiin eega tuqxanii afil lafiitii mallattoo xiyyaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Mallattoo xiyyaa eega tuqxanii ammallee gubbaa kana irraa tuqaa sadii tuquudhaan ammallee tuqaa sadii eega tuqxanii permission bakka jiru kan tuqxu jechuudha. Permission kana eega tuqxanii koolmi jechuun namni bilbilee akka isin argatu jechuudha. Koolmi kana koolmi kan jedhu kana yoo isin ofii gootan nam takka isin bilbiluu hin danda'u. Abbaan kana jechuudha. Nam takka jechuun abbaan kana isin bilbiluu hin danda'u. Asirratti ganjallaatti immoo privacy groupiin abbichi sun groupii keessa akka isin galchuu barbaadan oonii gootu. Yoo inni akka inni groupii keessa isin naqne barbaadan immoo ofii gootu jechuudha. Siitingi kana lamaan haala kana sirreeffadhaa isin jira. Nama dawwaluu feennaan isin dide haala kana sirreeffachuu dandeessu. Haala kanatti fayyadamaa viidiyoo kana laayikii tuquu hin dagatan akkaawuntii kana warri fooloo hin godhin fooloo godhaa isin jira. Viidiyoon namoota hedduu bira akka ga'uuf share gochuu hin dagatinaa nagaan tura.